jaartii lammataa kabajamtuu jaalatamtuu moofnaani irratti qophiin qophaa'e kun warqiin kun mana qopheessa qophii suuraa mijoota sirri jira kanaaf malee hambaraa miti haalatu inni biraan jiru la namtu jaartii ofii osoo dhossin osoo harka garaa jalaatiin hin deemin warqii kana fakkaatu maqaa ofiitiin kenneefiiti kabajaan akka an fuudhe ammoo jaartii tiyya qofaa miti yuutubaroonni hundi sagantaan kennaa akkuma itti fufetti jira sagantaan ittaanu la sagantaan ittaanu sagantaa kennaatii warri kennaa fiddan iddoo kanatti argamtanii kabajamtuuf obboleettii teennaatiif kennaa akka kennitan isin qofti iddoo kanatti akka argamtan warri kun waan tokko tokkoon akka dhuftan garama isin gaafadha. Asumaan waan irraanfatuun qabne waan haasofnetti bakka nyaannetti bakka teennetti bakka ciisnetti waan irraanfatuun qabnu du'aa gochuu qabnu ummata keenya kan Suudiidhaa keessatti dararamaa jiru rabbi nagaan hidharraa haa baasu rabbi nagaan haa baasu rabbi nagaan hidharraa nu haa baasu rabbi biyyatti nu haa galchu maatii isaanii wajjin nu haa qunnamsiisu akkasiiti artisti kenna goota kenna artisti kenna kan hangafa kabajabaaf jaalatamaa nuuhoo rabbi biyya itti laaffisu nuuhoo gobanaa rabbi araaramuufi rabbi jannata naa qananiisu rijaal sagantaan kennaa akkuma itti fufee jira sagantaan amma jalqabuu warra kennaa kabajamtuuf obboleettii teennaatiif fidee warri ajjirtan hunduu achi deebitanii taraa taraadhaan dhuftan jechaadha kaamerameeniin waa hunda kenna waliin qabdee akka fudhattu abdii sirraa qabna jennaa ayyaana as nu dhabadhu atillee achi deemee achi as kottu. Namni kennaa ayyaani fiddan sagantaan kennaati sagantaan ka kennaati. Maakiin si dhaggeeffataa sirrii jira. Warri kennaa fiddan iddoo kanatti argamtanii tartaraan caaltuun fiddee dhawaatee waama caaltuun obboleettii teennaa kennaa fiddee jirti hamilee kennaa fi caaltuudha kennaan caaltuun fidde kana yeroo biraa viidiyoo tokko tokkoon bantee isin garsiiste jechaadha amma yeroo waan hin qabneef galatoom jennaan obboleettii teennaa caaltuun as kaadhu kana okay namni ittaanu Ommu kaanus manuma isii keessaa fuudhee kenna dhaartii nu dinne garuu hamilee kennaafi Allah kun haabanamu maaliif chokolaataa beekta nyaachuu qabna maashaallah ewa agarsiis kaamerameeni kennaa addaatii takkuu namni kennaa akkanaa namaaf hin qopheessine dhugaa kennaa kabaja qabu hamilee kennaa fi yeroo ta'a kaawwadhu kunis ummukaanistu kennee fi booda viidiyoo irratti waraabdee waan nu garsiistuuf amma haa banamure akkasitti kophaa gootu kanaaf kunillee ka isiitii galatoom jennaan immoo kaanusiin hamilee kennaafi ittaan suudhaan namni kennaa fide haji eessa rasa haji amina itta amina kaamilaa tuub Kamila, Amile no simadda Kamila. Kamila easy. Amile. Kenna namni fidee jiru namni biraa hoo jiraatte Kamila asi waamneet. Aminaan Kamilaan kenna fidee fi jirti galatoomii jenna. Amile kenna fi Amile. Dabo fi Pepsi fi Wanya tu deh galato kami. Hamile. Kamilan wana data ko. Wali marama. Hamile kena fi Kamilan.
galatoomii kabajamtuuf jaalatamtuun obboleettiin teena yuutuubar cimtaan kaamilaa gololchaan waan kana fiddeefii jirti viidiyoo irratti ni argina inni abdii guddaa qabna kana fiddeef wanni akkana tokko tokko ol qabnee isin garsiisnuuf akka boru nama waan isii fidesan akka isin hin daganneefi galatoom jennaan kaamilaan namni kennaa qabdan kabiraas tartiibaan dhufuu qabdanii ayyaan hamilee kennaa fi ayyaani galatoomii kennaa fiddeefi galatoomii ayyaan kana kenniteefi ayyaan kaliifaa galatoom ulfaadhu jennaani namni biraa kattaan hoo jiraatan iftuu hamilee kennaa fi iftuu Ati gakam gadjattu malee maramutu. Ayah dura dia bro. Akas gajah nanti. Eywa. Hamilee kennaa fi Dubbisu qabdi dirqama Arabi faqan wana dubbiste malee ati yanti yenqee bala. Allah yoon qarayno. Ana dubbisa. la sedo fit indubbistu koy Garuu harkanaaf Ana si dubbisa Arabi namni kitee kee dubbisin jira. isiin dubbifatu. Harkaan deemtee jira. Malan jedhu. Yaa saqiira yaa gasiira. Maatiinta. Akkana itti waa barreessistan. yaa sakira jecha hin beekame ala waan Ka jalaan dubbisa yaa saqiira yaa gasiira yaa dubbe. Kopheen irraa kopheen fedheetu sandaaf gachi. kana kabajamtoota hordoftoota keenya galatoom jennaani iftuun kennaa isii fidde kana fakkaata galatoom jennaani namni kennaa biraa qabu yoo jiraatan sagantaan kennaa dhumachuuf deemechaadha የስጦታ ጊዜ ሊያልቅ አንድ ደቂቃ ብቻ ነው ቀረ አንድ ደቂቃ ከዛም ከጨረስኩት በኋላ እኔ ነው የሚወስድ ዮ ሰገንታን ከና ዱማቾፍ ደቂቃ ተካፋ በጣም እናመሰግናለን ሳሚያ ኢብራሂም ይሄንን ያክል እንትን ስጦታ ይሰጣል ይሄንን ነው ማለት ነው ናጌዝ ለምን isiin bante kanaaf beekan amil kiteeffatuufi kana kenniteef kana fakkaataa saamiyaan galatoom jennaani okay Hamuluka. mulukaan kaameraa keessa seenteen jirtu ka isiiti galatoomii mulukaa jennaan galatoom ulfaatu yuutubara waan taaneef kaameraan dheesti inshaallah gara fuulduraa warri kaameraa yuutubaran taanillee kaameraan kun nama nyaatu galatoom mulukaa siin jechuu barbaade taphaaf jedhe dubbitan eenyuuni sumayyaa baay'ee galatoom jennaani sumayyaa tuub yookaan sumayyaan kennaa kana fiddee galatoom ulfaadhu jennaan kennaan biraa yoo hafee jira hamilee kennaan biraa kuulaniin tuub waa kennanaan jette kuulanii fi ayyaan kamera dheeraata la tokko Bisa kamu mikirin apa? Asim bahan mikirkan. Maashaallah kaan sii dardargamu. maashaallah Kunis daabboodha. Allah ka urgo hamilee kennaan kuulanii waan addaan ufiddee Urat edalah ada berkait. bora qonji sin achitti dhis wara bartan kaamelaan galatoomis hin jennaa kennaa kana fakkaatu fiddee kuulanii galatoomii kana kennaa kana fakkaatu fiddee fi ittaansee kana fiddee fi galatoom ulfaadhu sin jennaa Ittaansee daabboo irraa farroo. ittaansitee daabboo peestaala guuttee fiddee soba kanaan hin jenne namni tokko soba si'aa waan kana fakkeenya isin agarsiisna
nyaannee agarsiisnaa daabboodhaa yoo barbaadame nyaannee agarsiisnaa akkasitti kennaa daabboo fiddee fi borummaa banteen waa agarsiistu jennaan. Daaboo irraa fuudhin. Ittoo irraa hanqata. Ittoo irraa hanqataa. Galatoomaa jennaan Sayidu waa bartan. Galatoomaa jennaan warri kennaa qabdan sa'aatiin kennaa akkuma itti fuufetti jira. Kennaan keenya dhumachuudhaaf sekendii 30 qofa qabna. Sagantaan kennaa dhumachuu fi goolchaatuubiin lammata kenna yaa jirti waan fidde dhugaan hin beekne. Xumuru. Goolcha amilee kennaa fi. Amilee. Sagantaan kennaa kana fakkaata. Warri kennaa kana fiddan hundi keessanuu maqaa Marruu Shawut akkasumas maqaa Ummu Afnaaniit akkasumas maqaa Safwaan Muhammadiitiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna amilee ofii kenna. Keessattuu warri iddoo kanatti waamicha kabajaa waamicha namni isin waame dhageettanii warri waamicha hin dhageenyillee waan akkanaatti jira hasaasii qofa dhageettanii namni kun namarraa hafuu nuu miti. Nama halkanii guyyaa nu iddoo nu barbaannetti nu ergamuu danda'u nu wajjin argamu Ummu Afnaan nama irraa hafanii miteettanii osoo nu isin waaminu iyyuu iddoo kana dhuftan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Maaliif kabajni namaa namni jechaan kabajni namaa kana jechaadha waamicha qofaanii miti akkasumas warri waamamtanii dhuftan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna hamilee ofii kenna. Kennaan kabajaa kennaan ulfinnaa kennaan jaalala baay'ina waan sanii yookaan waan tokkootiif miti kana fakkaataa sagantaan kennaa fi galatoofannaa illee kanarra dhaabataa garuu sagantaan kennaa akkuma itti fuufetti jira hamilee naa kennaa amma sagantaan kabiraatitu jira keekaa muruun duratti sagantaan baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf ani hamileen kiyya baay'ee na cabee jira baay'ee jechaadha maaliif namni waliin nyaatee dhugee inni as jiraachuu dhabaatullee ayyaaniif Safwaan akkuma beekamu waggaa dheeraa waliin dabarsanii jiranii hagam akka inni isii jaalatullee isiinis ni beekti innillee ni beeka. Angaru waan kana dubbachuudhaaf baay'ee onnee kiyya gurree akkana tokko kaamerameeni osoo na siiqee fuudhaa jiraate onneen kiyya kun akka tokko ta'aa jirti. Garuu jaalala jechaan jaalala. Homaan jirtu? Homaan jirtu jedhee. Jaalala jechaan jaalala. Jaalala jechaan akka bishaan tariila qulqulluuti. Yoo garuu jaalalli soba yoo taate ni bobboorofte jechaadha. Amma ayyaani waan kabajamtoota hordoftoota keenyan somne ijji kaameraa si afoo waan jirtuuf Safwaaniin dhugamaan jaalattamoo durattis kasiisee ture waan kasiisee waan keessa kiyya keessa jirutu jira. Kanaaf amma yeroo dubbadhu baay'ee xiqqoo booyi na godhaa ture. Kan taphaa mitiin taphatina namni iddoo kanatti amma siirasiidha dhugamatti. Mee Safwaan baay'ee jaalatta? Aywa akka jaawatti. Akka kijiban ta'in ka dhugaa baay'ee jaalatta? Baay'een jaaladha. Hedduun jaaladha. Lubbuuti yerraan jaaladha. Galatoom amma Safwaan addunyaa kanarratti siif Safwaaniin manni murtii wayii yookaan waa balleessitanii yookaan ati du'uu qabda yookaan Safwaan du'uu qaba nama lamaan keessaa tokko du'uu qaba jiran tokko qofa hafuu qaba tokko du'uu qaba osoo jedhani eenyu haa du'u Safwaan haa du'uu jettamoo ofii duuta. Lulachuun duunu aduuwwiin teenya aduutu. Osoo waan dirqamaa taate waan sirri jaaladha waan jetteef akka wanni ati dubbatte kun kijiban taaneef. Osoo sun jirtu lulachuu waliin jiraanne wajjin tolla.
si la manni murtii dirqama tokko nama lamaan keessa deebisuu qabdi ka dhageeffadhu ka osoo wanti kun osoo dhaabeettanii am osoo wanni akkasii si galaami dirqama ama fakkeenyaaf wanti kun banamuuf harkumaan ol bannami sibiila wayii ta'ee yookaan waan adda addaa ta'e wanti kun keemikaala ta'e yoo kana itti buusan malee yookaan banamu yookaan kana itti buusu yookaan kana darbuudha osoo jedhaniiti ati kamiin filatta wayiif si gaafadhe gaafii kana garuu dubbachuu dadhabdeerti waan in jaaladha jettee turte garuu leesh of keessa qabata maal ana aduu hayyee isa dura hayyee nuti yaani osoo akkasiin murteessanii la sammuu nama naquu miti beeka gaafiidha barnuun dhageeffadhu amma dhageeffadhu lamaan kaayaa simbiratti hafte abdeesha wiside yalla okay mama yalla dubbadhu maalin kanaafuu kami ayyee osoo aywa rabbi beeka la lubbuu kan ama wanni an kana si gaafadheef lubbuu kiyya caala isa jaaladha waan jetteef nin jaaladha abbaa mana hiyyaati nin jaaladha hedduun jaaladha garuu inni sakkana na dhabee jiraatu fadhu anis akkana isa dhabee jiraatu fadhu kanuma jechaadha ati maal hundaafuu lubbuu ta'e oli jaaladha jechaadha hedduun jaaladha jaarsi abbaa mana hiyyaa dhuguma kajiba hamilee naa kennaafi galatoomii siin jenna iddoo kanatti dhaamsa guddatu jira waa hedduutu jira homaa miti ilmoon namaa maal seetan ilmoon namaa yaaki Safwaan dhugaa baay'ee na miidhee jira guyyaarraa Safwaan komachuu barbaada dhugaa maaliifi iddoo kana waan kana geggeessee na kennu isaatti gara baay'ee taaree jira aarii guddaarraa qaba gara biraatiin yoo bilbilee karaa biraatiin viidiyoo fa'aa waraabbatee yoo dhiifama na gaafate haa gaafatu malee an onneetti yana dhaabee jira iddoo silaa waan hin taane dalaginaan jechuu isaa kun anatti hin tolle la homaa miti Uumamaan boyin la dhugamatti baay'ee hamilee nama cabsa ilmoon namaa garuu ilmoon namaa waa hunda yoo ati guddiste ni guddata yoo ati xiqqeessite ni xiqqaata jechaadha akkasuma mire wannummaan kamuu yoo ati guddiste ni guddata yoo ati xiqqeessite xiqqaa dhugamaami ammallee caasoo jireenyaa keessatti yeroo hunda wanni ati feete qofan ta'u wanni ati hin feene illee ta'a jechaadha nama kabajaaf jaalala sii qabu kana waan fedhe yoo inni ta'e akka irra laalle hamilee abdii guddaa qaba irra laalta waan fedhe ta'e amma maal laan galleeni wanni haasaa jirtu kun hundi mana fakkaatu jira mana mas fakkaate anu akkatti dubbadhu wallaale kalaas kaamerameeni wanna jedhii keekii garsiisa sagantaa fitu kanaaf naamantes naamanuu dhabaattus kabajamtuuf jaalatamtuu jaartiitii har'as ta'ee borus hanga guyyaa lubbuun tun na keessaa jirtutti ayyaan addan bahu jaartiitiyya irra deebi'ee ammallee jaartiitiyya jedheeti Safwaan sagalee halkanii guyyaa viidiyoon na wajjin haasa'e waan natti himeef sapiraayizii kanallee kanaaf qopheesseefi yeroo takka hamilee kennaafi Safwaan jaartiitiyyaa jedhee jira wanni feete yoo galte la amma an sa'aatii kana dhugaa dubbachuudhaaf nama kolfullee hin barbaadu isin baay'ee galatooma ulfaadha iddoo kana kabajaa isin waamne jira hin kolfinallee am dhugaa himmaan tuna qabaa jira walla la iddoo kana dhugama kolfa maali jinni hin barbaachisu la kolfa hin barbaachisu maaliifi ergani jaaladha jette jaarsa kan kee kan Safwaan osoo hin beekin hanga biyya gal abbaan isaa dura kee kenyaan la kee kenyaan abo kee kenyaan la wayif la wala kee kenyaan rabbi dis saido dab abbaan isaa
osoo ayyaaniif inni biyya kana wal fuudhanii biyyatti sargiin godhanne hin fuune akkasumas abbaan isaas warra keenyaa wajjin wal nufuusise. Eessatti? Biyyatti warra keenyaa wal dhaqee wajjin wal nufuusise. Fuudhee mire? Fuudhee biyya tanaatii miti. Fuudhee eewa akkasii nan beeka dhaabbu ka na dhageeffadhu. Akkasumas maal taatan isin? Akkasumas ayyaani dhageeffadhu eewa kalas ta'u kalas dhiis akkasuma. Akkasumas Safwaan inni jaalladhattee jirti innis ammoo haadhallee borullee jaartiitiya jedhee jira. Akka tasaa ta'eeti abbaan obboleettii Safwaan nama birootiif kennee ture jechaadha asiin dura. Obboleettii Safwaan nama birootiif kennee ture abbaan Safwaan jechaadha. Obboleettii Safwaan. Waan iddoo kanatti wanni an dhufeef ergamee dhufeef kanumaafi. Kenneefi ture. Gaafa san mucayyi gaafa Safwaan as dhufu mucayyoon walgara akka Safwaan fuudhuu fi walgara kennaniif hin taane Safwaan illee hin jaallanne mucayyoon illee xiqqoodha. Amma abbaan haati Safwaan keessattuu bootteeti mucayyoo tana yoon fuune an of ajjeesaa jettee jaartii lammataa kabajamtuuf jaalatamtuu moofnaanii irratti. Innu himen kaade qoota. Giddini itti fudhate. Laa, nyaadha jettee dhageeffadhu kaa maala awwaan natti himame wanni godhan hin jiru dhaab akkasitti jaartii lammataa haadhallee taanaan borullee taanaan atis jaartii tiyya sillee niiku jaartii lammataa fuudhee jira. Sapiraayizii kana siif kanaaf si qopheesse hamilee kennaafi. Akkas maal? Laadhiisa laa badiin abboo fidi keetii waan Safwaan ergateefi aadaa dhallee inni muslima afur furuu danda'a. Dhageeffadhu kabaja guddaa sii qaba garuu aadaa dhallee borullee jaartii tiyya irra deebi'ee jaartii tiyya garuu jaartii lammataa Itoophiyaa waliin jiraatu. Kanaadaallee ta wajjin deemu takka fuudhee jira. Wanni warqii kanas kennaa kanas wanni sii kenneef haati gammaddee rabbi waliin isin haa jiraachisuun naaf isiillee haa jettuuf jedhee jira. Bagammaddee hamilee kennaaf. Dhugumetti miisin jennaan akkam? Maaliif haartase? Atitti dhugaati. Si maaliif maaf haartate? Maaf haartate? Abdi. Laa piraankii miti hundaafuyyuu jaartii lammataa si fuuna jennaan dide. Keeki asit keeki fidi asfid keeki fidi oi daab la ankitin daab fidi asken hundaafu maal jedha Oromoon la akkasii ama waa'ee taphaa iddoo kana waan taphaa tokko wanni taphaan jiru kanaafuu yeroo an kana dubbadhu narraan fudhanne natumuuf nakkaati ani dhaamsa obboleessa kiyyaa geessuun dirqama anillee haadhallee borullee kabaja inni waan fedheeyyuu dalage akka ilmoo dhiiraatitti jaartii ofii osoo hin dhossin osoo harka garaa jalaatiin hin deemin warqii kana fakkaatu maqaa ofiitiin kenneefiiti kabajaan akka an fuudhe ammoo jaartii tiyya qofaa miti yuutubaroonni hundi dhaga'uu qabdi jedheeti iddoo kanatti akka sapiraayiz goonu nu affeeree jira obboleessa kiyyaan galatoomennaa fuudhuun isaa waan citee dhugama jechaadha waan godhuun qabu an isa bira dhaabachuu maleedha. Wallahi laazim ni kajibda. Kottas dhaabadhu. Dhaabadhuun fuunee koo dhaabadhu tama. Kottas dhaabadhu keekii murta. Kuas dhaabadhu. Albee fidi. Ana waraantu fidi. Albee fidi qool maal taate? Albee fidi. Oi, albee naa dhuftu.
يا أكي قلبي في دارات من صراحة خلاص دي سبرايزي والله سورة مجاوة تصير رجال أنا مريم أمبراجي هلا توي عندي برانجو لا 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 نمت كلها الرابع أنا سورة أنوان ده جاي بكيس كوي مجاوة بمبيروس يا أخي لقي فترة قطع يا أخي أبو قطع يا نور ما شاء الله دباب جاب بمبيروس سيد سيد نقول فين سيد سيد ما شاء الله نقول فين هو أنت لا يدوك أنا وري أرقمتان وري كل في تانوندو إيه سورة جويا سرقي قرأت أنا سورة كان إرجع من لا وري كل في تانوندو دونغورا قدرة قالوا أنت كتيان صفواني أمتا كان أفورا بدي إجاكية سو غلطهم إجاكية قد دونهم فاتين غلطهم فدا وندي إذا غلطهم فدوف تكفى فوريت هندوسيني لقاي مي جارتي وفيتنا كبجا اتقرسيسي ورقي اتبيته كيك فيده أمتا وامي فورو كيا الدنيا نندونا أجاو قبضن جتة تورته جرء توره كان أفغلطهم جراني تمام سيسو بيكوتا سيك أسيك كوت سوبي كوت سوبي أسيك كوت سوبي صورة لما تشوف وان بيسات كوت كيكني وان جرو وان كيك جرو كان كسفوان نترجع وان رتي بني لال بن بسم الله بني سورة مجايو باركو دبس أيان سبرايزي كان وان سيغوديف وان فوريف أنا كنا في وان فوريف مان واسي ولا أنا نسيلا أيان سربرايزي كان وان سيغوديف لو بس سيدوي ملتو غافيتي مام فود ابي لا دي سايل dhageeffadhaa kun waan kijibaati miti dhageeffadhaa ha ababa yoo warri ammaas jirtan nuun amanaan jirtanii beeka كنو سدي كنو dhageeffadhu ayyaanii fi safwaan ta itti dabalan safwaanii fi la sayidoo argaa bora safwaanii fi ayyaanii tun tajidduun dabalamte dhossaa osoo hin ta'in akka dhiiraatitti fuudhee jira maatiitu na dirqee wanni godhu jiru ayyaana maatiin isaanii hin dirqan ملاش ندركني hin dirqan kana siin jedha maatiin isa caalaa na jaalatanii kalas ayyaana tamma duraan jaaladhettee taani amma kana jedhin kalas wanni gootu wanni amma deebitee jibbite safwaanii maal tabira ganaa lama isaaf maal taati isa اما اني sitti fussa galee la ana mitiiti wanni goonu jiru kalas fuudhee maan wanni goonu maal maal oo fuudhe namni kun maal leesh fuudha sa fuudhu wallahi leesh fuudha maasige حيا la isla la isa an surprise kami fuudha Aki surprising kanaaf qophaa'es. asis nu qabalta biyya jiraaya La warri waan kana dhagaye Saidoo dhagaye. Warri dhugaa gurbaan kun qabu awwaaluu barbaadan warra kolfitan tokko. Warra kabaja inni mucayyoo kanaa qabuuf warqii itti dhugaan isaa tami dhugaan isaa dhugaan tami ati dubbii baasitii himi mucayyoo onneen daaduu kunoo dhageeffadha yoo barbaadan fit as kenni telefoona fit telefoona haatitti buddu qajeelee onnaa jedhu fuudhee jira maal onni biraa maal maasitti himu dur een akkam nama himan cal jedhee fuudhee jira jiraanii leesh cal jedhee fuudhee sitti malee la wanni deeggaruuf natti mee boo'ee mallaqa gajjiseeti mucaan kun qophiin qophaa'e kun warqiin kun mallaqa mana qopheessa qophii sirraa fuudhee aywa baasi narra Sini rabbarre sirra waan isina jettani. Mokka reki gafadhu maal asaba wallahi waan sirra barreessuun qabdan osoo mafari illee taate. la koy uson baasiniin dura prankiidha yaa Pranki keessanii isinis walumaan. kalas ifama naa godhu Ingod wallahi